jaaladhe isheen na jibbite maltaate ilkaangee maltuu sirraa fiite harreeda moogaangee moomaltu si diite nama akka kee kunoo qarshii shaniin bite sifoosiif dabalee hodhuu qarshii kudhan fuudhatinnisi na jaalaa si buutan kut. Wanti qarshii shaniin bitamu ati akkas taanaan nuufillee nuufiddee dhufta natti toleera gara keetti tan deebi atis. Tole jabaannee dandeenye har'a geenye gaddaaf gadadoo baraa of eegii wal eeggadhu qomoo koo hammaatti hamtuun naraa jabaannee dandeenye har'a geenye gaddaaf gadadoo baraa of eegii wal eeggadhu qomoo koo hammaatti hamtuun naraa of eegi wal eeggadhu osoon wal dhageenye saba koo maaloo of eegi wal eeggadhu. Akkas. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu. Egaa har'as keessummoota biraa qabannee walitti deebineerra. Gama kanaan nimoonan jira akkuma dura nuuf kaasuuf yaale ka nimoonan bifa diraamaatiin sirboota ni sirba. Komeediyaanidhas fiilmii garaagaraa yookaan shoortii muuviillee ni haala. Garaan immoo akkuma sagalee isaa dhageessan Habtaamudha. Habtaamuun lafa Bishooftuu irraa ka'eet isin argachuuf har'a dhufe. Habtaamuun immoo weellisaadha. Weellisaa lafaa ba'aadha. Muuziqaalee garaagaraa hojjechuutti argama. Egaa turtii gaarii waliin taasisna jedheen yaada. Gara namoo akkana goru. Ayyee garuma ta'etti. Bitaa mirgaa. Ammaanus jalqabe gaa kunoo qoladha. Dhalootuma ammaa akkasii bari. Dur warri duriidha maal jedha sitti fakkaateeti. Maaliif warri durii amma yeroo kana keessa ijoolleen xaa'oo kanaanii midhaan xaa'oo nyaatti akkasii yeroodhaan akkas ta'uu jedhu. Dhuguma natti fakkaata. Anas xaa'ootu akkan na jalaa oofeetta. Kiyyatunis xaa'oodhaan akkan. Waan san barree. Qolatte dhugaa. Dhugaa akkasii. Akkas taanaan sumattan deebi'a. Gamasitti deemi. Ayyee nimoonaa galatoomi. Ati yeroo baay'ee sirbi kee bifa diraamaa fakkaatu akkuma ammayyuu nuuf kaasuuf yaalte sirbaa fi koomeedii bifa sirbaatiin wanti jedhamu jira. Sanatti bobbaateerta diraamaallee waan shoortii muuvii fa'aa ni yaalta. Akkamii koomeedii sirbaan fiduun kun akkamitti dhufeeme? Durumaayyuu mee Habtaamuun nimoonan carraa kamiin garas dhufte garuu dursiitii eessa lafa kamii akka baate immoo of barsiisitii garasitti jedhe. Okay, ani kan dhaladhe ardaa gagoon godhu shawaa lumeetti dhaladhe gara abbaatiin jidda yookaan abbichuu salaalee jechuudha gara seenaan oliiti. Haadhaan immoo asuma shawaa kana keessa jechuudha. So achitti dhaladheeni baadiyyaatti xiqqoo barumsa achumatti baradhee achii gara magaalaatti gale Bishooftuutti gad dhufee jechuudha. Bishooftuutti gad dhufee booda tukaandoo irran ture. Tukaandoo naannoo waggaa afurii akkas barachaa ture. Akkasii achitti yeroo sana warraaqsaa ture gaafa warraaqsi ture sana nuti badaa akkasitti hin beeku. Tukaandoo gaafa barannu kana isaantu nu qabee deema lafa wal ga'ii hin jiru lafa maal jiru kana irratti koomeedii waan garaagaraa walaloo maal kan dhiyeessaa ture. Achi booda konsertii irratti bara 2010 keessa Buzee wajjin wal baranne. Buzee wajjin gaafa wal barannu sirba warraaqsaa itti qatafarii saaqisaan akka jedhu. Isarratti anis sirba walaloo isaa jijjiiree hojjedhee achi booda Buzeen isin jajjabeessuu jalqabee jajjabeessee sanumarraan keetiin gara koomeedii sirbaatti kan dhufe jechuudha. Gama fiilmiitti gaafa deemnu gara diraamaa fiilmiitti gaafa deemnu immoo tiyaatira keessaan ture tiyaatira Dungoo Bilisummaa Bishooftuu jechuudha. Fiqaaduu Daadhii bira isa biratti waggaa 3 akkas tiyaatira leenji'ee egaa achitti leenji'ee booda gara diraamaa kiyyootti ceene dorgommiidhaan dhufne. Diraamaa kiyyoo irratti dorgomnee namoota hedduu xiqqaate nama 300-400 ta'a isaa waliin dorgomnee carraan keessaa amma fiizikaala keessi fudhata waan ta'eef nu fudhatanii achirratti hojjenne yaadata namoonni hedduun hin beekan diraamaa kiyyoo. Achirratti hojjennee achi booda gama diraamaatiin akkas ta'e jechuudha. Gama muuziqaatti gaafa dhufnu muuziqaa kiyya gaafa yookaan immoo bifa sirba koomeediitiin gaafa yaadnu
hawwiiti yaa hawwinee ka jedhu siifan bitaa iPhone ka jedhu yaadattan gaafate namoonni hedduun qeequmsa ture. Anyway sirbichi wanti koomedichi suni itti yaadameetu hojjetame. Gama kooti ani itti yaadeen hojjedhe. Carraa naa kennita tana naa qabi bulan. Ayyeettu. Na jalaa fixiniiti. Carraa garanatti kennitan sitti deebi'a. Waan amma irratti dhaabdi kana irratti deebine anis isaanan si beeka baay'ee. Kiyyoo irratti illee akka hojjette nan beeka. Garuu hawwineeti kan jettu sanisiifan bitaa iPhone muudii sanaan qabattee ishee achitti naa qabi. Hojii maal hojjetame kan jedhu irraa deebinee maasif. Tole. Sirraa hin turee naaf kolche. Ayyaa abshir. Waa'ee lakkeetti akkanas hojjetaa namni. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu dabalee dhuma olii laannaa. Egaa Habtaamuun immoo muuziqaa irra jirta. Sirbi kee tokko nan beeka sirba warraaqsaati. Kan biraallee sirriitti hin qalbeeffanne natti fakkaata. So ati immoo mee Habteen eessaa ka'eet muuziqaatti morma galfate? Hayyeegaa ani kan inni dhaladhe akkuma isaa godin shawaa bahaa aanaa aadaa baadiyyaa naannoo Bishooftuuti. Achitti dhaladhe akkuma nama kaanii dhaladhe achitti guddadhe. Guddadhee barumsa koos achitti tokko waggaa 7 baradhee achitti gara Mojootti galee Mojootti eega 10 baradheeni. Achitti kutaa 10 kana gaa yeroo san keessa beektee bara 2007. Si mucuceesse. Hin kuftee jiru akkamitti kufteen sun immoo beektee gaafidha. Gufuutu balbala dura jiraayii jedhe mucaa xiqqaa keenya tokkotu jira. Gisee kufan akkamitti gufuu. Balbala duratti gufuun jira mana barumsa gisee seenanii jedha beektee. Jennaa Yuunus duratti. Akkasi beektaa achitti akkas ta'e bara sana keessa xiqqoo biyya kana keessatti beektee warraaqsa ture. Saniif bakka barumsi illee xiqqoo jibbisiisa ta'een illee jechuudha. Ijoolleen baay'een isaanii bara kana keessa barachuun maraachuu jechuudha waan jedhu wayii qabu yeroo sana keessa beektee. Tariitii hiree lubbuun jiraachuurreen nama dhabee jira yeroo sana keessa. Ijoolleen yuunivarsiitii baay'een isaanii jechuudha kan diddaa isaanii irratti akkas ta'antu jira. Saniif anis kutaa 10 sana bara 2008 fudhadhee achiitiin 2009 irreecha gubbaatti taateen hin taane ta'e. 2008. 2009 irreecha irratti jechuudha. 2009 dhumarraani. 2008 dha wantichi. Sagaliidha irreecha irratti kan ta'e. Okay. Akkasiidha achitti bakka maatiin koolleen akka gara magaalaatti gadi hin deebiin dhorkanii bakka kana boodatti asumatti fi naan jedhanii akkuma nama kaanii anis baadiyyaadhumatti nafee achitti hafee akkuma jireenya baadiyyaa gaasilas qonna qotaa bara 2000 akkas 14 aartiin na yaadatte. Qonna keessa eegaa keessuma kiyyoo otoo jiru akka carraatee bara 2014 irreecha gubbaatti deemeen xiqqoo akka carraatee immoo rifeensa ofirraa hin qaba. Gara malee hin guddisee rifeensa jechuudha. Dheeraa tureyyuu. Namoonni bakka jedhayyuu jechuudha sirba hojjechuudhaaf hin jenne naan jedhu otuma hojiitiin nan jechuudha. Sirba hojjechuudhaaf hin jenne akkas irra taa'aa jirtan jenne. Bakka maqaa biraallee nama hoggaasan maqaa naaf maluu hin qabne suurri koolleen akka carraatee suuraa nama aartii nama jabaadha wal fakkaata natti fakkaata garuu akka gootti ittiiqaa fakkaataa maal naan jedhu suura sanatti argiteeti tarii namni baay'een akkasitti fakkeessanii na ilaalu yeroo sana baadiyyaatti namoonni baay'een maqaa isaan naa kennu bakka yeroo sana jechuudha achitti anis jechuudha maaliif arjummaa namni naan jedhu kana ani hojiidhaan hin agarsiisu jedheen bakka kajarraatee irreecha gubbaatti bara 2013 kas rifeensuma saniin mana adabaa galee. Kana boodattiin amma bicaa si ilaalnerraa qayyii sii kennina booda sanaan jedhan. Kanumaan iyyuu galatan jedhee achitti nan galee jechumaan immoo rifeensa koo amma mun turre maatiin koolleen nahanii yeroo sana sodaatanii turanii. Muradhu naan jedhanii anis hin turre tariitii kuni dhiibbaan qabu rifeensi akkuma sanaan anis jechuudhaan teenye maaf ani aartiin hojjedhuun jedhee haala bakka yeroo sana keessa beektee hongiin illee jira naannootti immoo bakka sababa siyaasaa kanaan namoonni bakkeetti kan hafantu jiru sababa sallaaleen bakka kan hojjechuun qabileetan. Sirba dura irraa nu kaaste sana hojjette. Isa jabaanni dandeenye har'a geenye gaddaaf gadadoo baraa jedha. Maaliif
Gadadoollee yeroo sana keessa Booranatti Gujii keessatti bakka akkasittiin uummanni keenya gadadoollee asiin immoo jechuudha karaa kanaan illee miidhamaa turanii. Yeroo sana saniif bakka waan kana maaf hin hojjedhu jedheen aartiin ofitti na fudhattee siin jedha. Sana booda keessa bubbulaan jiraa jette. Sana ergasii immoo gaa viidiyoo kan itti aanu kan hojjette. Ergasiiti bara darbeen viidiyoo tokko gallakkisa jechuudha. Isas immoo isitti deebina. Tole. Karana namna akka jechuudha dhageessa. Sagaleedha. Dura goraadha. Vokaaliidha. Vokaaliidha. Bareeda jechuun namni kan waan baay'ee keessa darbaa lafuma kaanii lafa amma gahan kanan gahani waan baay'ee keessa darban immoo bakka jiran kanaaf ni madaalu yeroo tokko chaalenjii keessa darbuun homaa miti sittin deebi'a nimoonan natti naanna'e jechaa jira nimoonan duratti wanni naa kaasteetu jira iPhone si bitaa maal muudii qabattee sirriidha. Isaan dura garuu hojiiwwan hojjetame armaan dura hojjete jira hedduutu jira. Gama fiilmiitti gaafa deebinu, gama diraamaatti gaafa deebinu. Irraa itti dhufna jedhana warra fiilmii garuu kaasetan darboo jetti rakkoon qaba. Akkasumatti wal duraa duuba qabsiisee deemnee isuma kaasuu hedduutu jira. Isaan keessatti amma fakkeenyaaf kiyyoo diraamaa kaasne irraa. Egaa kaasne booda kiyyoo diraamarratti taatee ani bifa koomeediitiin hojjechaa ture. Yeroo sirfeessan qaba akkuma isaanis raastaan ture. Achirratti akkasitti dabarsinee achi booda immoo baricha akka jedhu diraamaa gabaabaan jira. Mucaa firuu takka illee mucaa wayitiin kan barraa'e. Isarrattis taatoo gaarii ta'een hojjedhee numis bareeda jennee yaadna akka keenyatti akka nama lafaa dhufaa tokkotti gaariidha. Isatti aansee immoo kan humna ofii kiyya barreessee jira. Barreesseen humnumtu baasii maallaqumti kun nu fudhate kan dhiisne jira. So isa ani kan inni hojjedhe namoota naa waraabeenis produce naa godhanii naa waraabanii mucaa soolanii fiilmii waraabee amma dhiyoo kana falmata. Isatu naa waraabee kan direct naa godhe immoo injiineerii fi barsiisaa of taayinus dabaleeti. Hawwiin osoo irraan kaasini itti yaadameeti kan hojjetame. Amma namoonni hedduun namoonni ejjetaan qubee dogongoroon jiru beektaa. Barreeffamaan osoo hin taane ejjetaan qubee afaan osoo dubbatanu. Namoonni akkasii kun immoo irraa rukutanii darbu moo? Maal jechuudha? Akkas jechuun namoota gadi deemisan jechuudha. Namoota haamilee nama buusan jiru hedduu isaanii. Namoonni akkasii kun namoota afaaniin malee barreeffama tokko nu kaawwaa tokko nu dubbatanii irraa nu amassu nama amassuu hin dandeenyedha. Arrabsoo jechuudha gaba biraatti. Arrabsoo jechuun immoo nama ejjetatti qubee yookaan afaaniin osoo dubbatu qubee dogongoroo jechuudha. Siigalee miti. So waan akkasiiti amma hawwii irratti gaafa deebinu itti yaadee ittuma karoorfadheen hojjedhe. Jechuun hojichi kun uummata kana waa barsiisa, uummata kanaaf bu'aa qaba fuuldura dhaloota gara dhalootaatti darbaa miti. Yeroo san keessatti kolfa uumuu akka jechuuti. So hawwii irratti akkas ture. Hawwii ani garuu itti yaadeen walalochi keessa jirus waan wal qabataadha. Waan dalga irraa godhu tokko illee hin jiru. Akkasitti hojjetame. Fanii uumuuf yookaan kolfa uumuu jechuudha gama biraati. Malee waan akka namni yaadee akkasii mucaa kalee keessa kun cogaarraa godhu kan jedhu jira. Bareeda baay'ee naaf ta'eera jechuun duraan hin beekuyyuu anis egaa tinaa ergitee hin arge baay'ee bareeda jechuun hojiin akkasii yoo uummanni ni barbaada waan akkasii. Akkeessitee bifa koomeeditiin bifa sirbaatiin yeroo fiddu ni jaalatama. Garuu mee irraa nuu kaasne. Hawwii gaafa irraa jennu hawwiitiyya hawwineeto sifaan bita aybooni kalee kiyya gurgureeto waanaan qabu gurgureeto sifaan bita chaapistiikii kalsii kiyya gurgureeto kophee kiyya gurgureeto waanaan qabu sifaan bita kulikele surreetiyya gurgureeto paatiitiyya gurgureeto waanaan qabu sifaan bita wiigikele holaatiyya re'eetiyya arreetiyya gangeetiyya fardatiyya sangaakiyya gurgureeto waanaan qabu gurgureeto waanaan qabu.
Kan keessan dubbannu paantiinis ni jira. Maal boo dubbadhu malee. Aartii buufin natti toleera. Waan baay'eetu jira miti. Keessa isaa wanti hin jirre hin jiru. Amma paantiin jira, surreen jira, daangootee, saamsingii, waawwii, silkii waan bilbila waan taphaalama waan jedhame tokko keessatti waan hafe hin jiru. Mucayyoo silkii goote. Xiqqaarra amma achirratti intalatti yookaan mucatti maali amma ayidichi isaa maadha beektaa? Jaalli aarsaa qaba. Nama jaalla beekutti nama tokko biratti aarsaa qaba. Aarsaan sun immoo nama kaffachiisa. Amma hedduun nama qarshiidhaan kan gargar ba'u jiru. Hedduun nama immoo jaalala osoo waliin qabaatiin wal jaala qarshiidhaan wal jaalatanii kan gargar ba'u jiru. Kana naa biti san naa biti kan san naa biti kan jedhullee jiru hedduun nama gara dhiiratiinis gara dubartiinis ni jiraata. Oduun bara darbe tokko ba'ee jira gama Naajeeriyaatiin. Naajeeriyaa no. Ayidii jechumarraa fudha. Dhugaadha garuu. Atillee bifa baacotiin fidde inuma mudata sin jechuufan. Mudata. Mucichi intala jaalatuuf iPhone 14 bitee fi kalee isaa gurguree wanti jedhamu oduun akkasii tokko ba'ee. Argeen ture no. Jaalalli kalee nama gurgursiisaa jechuudha. Nama jaalattuuf hin gurgurta. Gaafan jedhaa kiyya waan qabdu kenniteefi. Deeqaa 30 addaan kuttee fincooftu turee daandiratti. Amma sila akkuma nufi gaafa shinduu isatti agarsiisan jedhu mana fincaanii nageessi gaafa gurgurtee laata waan ta'eef gaftee mana fincaanii na gaafatti. Yeroo jalasaa gurguruu. Isaan hin beeku sirriitti inni isaanii fincaa yeroo baay'ee na fincaa. Bishaan isinan dhugaa na fincaas. Dhukkuba osoo hin taane ofuma eeguudhaaf dhukkuba gamma kaleetti dhufu kana. Wanti qaba. Gatii qaba. Gatii si kaffalchiisa. Maal namoonni hedduun. Gatii guddaa qaba. Kanaafuu yeroo baay'ee fakkeenya ta'aa jira gatii guddaa akka qabaatu gama jaalalaatiin ibsamaa jira waan bakka baay'eetti ibsamaa jira kanaafuu atis kanaaf gatii laatteef. Kanumaaf gatii laanneef. Inni taasisittan deebi'a gara Habtaamutti deebi'a ammoo. Habteen sirbii bara barreen gaddaa gadhiiste kunoo. Sanii fi mucaan yuutuubiin isaadhaa reefi banate beektaa? Achitti hojicha kana ofii koo qofa na waraabiti shubbistoota bakkee irratti galche. Kanuma namarraa kutee jechuudha. Hojii sana guyyaa 2-3 booda riippoortii irra kaa'annatti fakkaate warroonni wannoo koppii raayit kileem godhe. Akkas akkuma otuma laalamin naannoo 800 akkas geema dhaabbate hojiin sun. Garuu hin beekamu mucaan akkitti hojjete hojiin sun amma waan irratti hojjetame fakkaata wannoonni shubbistoonni illee jechuudha waan hojii sana irratti hojjetame fakkaata. Mucaan akka ajaa'ibatti hojjetee hojii viidiyoo normaalii hojjetame caala hojjete. Maalin ture sirbichi qabiyyeen sirbaa maal ture mata dureen isaa maal ture? Mata dureen isaadhaa Simboonee jedha. Sirba jaalalaati. Gaa akka itti fudhatetti abbaan Simbooneen abbaan hiikkatudha. Abbaan hiikkatu. Simboonee gaafa jedhu tokko Simbooneen silaas jechuudha waan ittiin boonan qabu beektaa. Akkasii maqaa fakkaatallee garuu Simboonee jedha. Simbooneeraa jedha. Simbooneen gara dhumaarra jirti. Maal jedha sitti fakkaate? Simboonee situ na boonsa kan si nyaaru dhibbaa. Simboonee ormillee orma firrimaaf si jibbaa. Simboonee si abdaddee lafa daraan naqinii. Simboonee amma jiraattu akarraan maqini. Akkas jedha. Jalqabni isaa galeera. Jalqabni isaa immoo akkuma kana marartuu marii koo yaa marii si arguun kun oolu yoon jiraadhe tarii sila akka jaalalaa yaa marii narraa sin fageessanii yaa marii. Marartuu marii koo yaa marii si arguun kun oolu yoon jiraadhe tarii si arguun kun oolu yoon jiraadhe tarii marartuu marii koo yaa marii wal argaaniin ooltu faffacaanuus gargarii. Akkas ergaa beektee barichi in argita jedhee hawwiin qaba. Jaalala fakkaata.
Akkasuma Garuu waan baay'ee of keessaa qaba. of keessaa qaba. Sirbi yoo akkas ta'e bareeda. Ayyaa sitti maan dhaabbannu nuti iyyuu sila sibee gaafuma seentuu aartii sanatti hin seentaa garuu keessa ba'uudhaaf baay'ee ulfaata carraan argattu keessa ba'uudhaaf. Carraa itti keessa baatu hin qabu. Yeroo baay'ee keessumaayyuu artistoota lafaa ba'u wantoonni qabatan keessaa baajata wanta jedhamudha. Akkasii. Yaadallee bilchaataa qabaattee hojiillee bifa diraamatiinis ta'uu mala waan baay'ee ta'uu mala. Artiin si keessa osoo jiru akkamittiin gadi baasee uummata biraan ga'a wanti jedhamu sun xiqqoo wanti nama rakkisu jira keessumaayyuu gama maallaqaatiin. Kuni beekamaadha. Gaaf tokko wanti hunduu jechuun yoo itti deemame sirrachaa deema. Isteejii irratti ati baacoo ምናምን እያልታየው tureera garuu ture amma yaaleen beeku garuu yeroo tiyaatira bira nuuf yeroo ispoortii irratti turetti yaalaan ture. Teekwaandoo sana nu jedheeta. Sirriitti malee. Waan danee hin qallate. Artiidha teekwaandoon illee. Warri teekwaandoo hojjetan garuu yeroo baay'ee koomeedii irratti baay'ee miti jedhamu. Ati garuu koomeedii. In jedhama. Teekwaandoon jalqabumaan naamusa si barsiisa. Manni barumsaa. Koomeediin naamusaa miti jechaan jirru garuu. Laa anis hin jenne. Gama manni barumsaa kamiyyuu naamusa si barsiisa. Waan naamusa irra darbee maatii kee akkas godhi ollaa kee arrabsi uummata arrabsi wasin jedhee si barsiisu tokko illee hin jiru. Naamusa amala si barsiisa maatii keetii ergami ollaadha ergami nama kabaji jedhee si barsiisa barumsa. Teekwaandoonis akkasumatti na barsiise. Aartiitti gaafa dhufne Oromiyaa aartii kaameraa editingii footooshooppii script play ምናምን hundumayyuu walumatti qabaa baradhe. Okey Oromiyaa aartii instituutti baratte. Achitti akkuma tiyaatira xumurreeni ispoonsara arganne achitti baranne isa. Baay'ee bareeda. Hojii kee wanti irraa hin kaasne jira wanti bira dabarre akka caarraa. Hojii kee irratti wanti hin kaasne yoo jiraate ta'e ani hojii Deemtee na komachuu. la. Wanti tokko tokko jiru garuu hojicha namoonni ani waan biraa jedhu jechuun namoonni haamilee nama buusuudhaaf deeman jiru. Akka waan ati isaanii gadi wallaalaa taate yookaan immoo akka waan ati isaan si olitti ilaalu beektaa. Yeroo tokko tokko namni ol jedhu gad deebi'a. Si galeerani. Yerichaan gaafa namni akkasitti namoonni hedduun diiwutu godhanii na arrabsaa turanii namoonni hedduun qoosaa godhanii maal jedhanii sirricha qoosuu qaba. Osoo ilaaluu baate immoo nan qeequ. Osoo ilaaluu baateen kolfu beektaa. Kolfee jedhee ka'eet itti bohaaree kolfee ka'ee maal godhaa? Gara qeequmsaatti dhufa. Egaa irraa quufee booda jechuudha. Egaa nyaatee gabataa tokkooma nyaattee egaa quufte booda kaastee darbattu. Osoo wajjin nyaachaa jirtus kaatee biraan deemtu. Egaa laalee booda egaa quufee booda egaa waa hunduma nama isaa argee booda gama qeeqichaatti dhufa. Namni kun immoo yeroo baay'ee beektaa ol qabudha gama biraatiin. Namni tokko fakkeenya sii kenna. Muka baala warqee namni hedduun beeka. Baala warqee yookaan immoo muka muuzii jechuudha. Muka muuzii namoonni hedduun beeka. Mukti muuzii gaafa margu akkasitti ol bahee marga. Garuu gaafa ga'e gaafa barrisaa ga'e jechuudha. Gaafa muuzicha buusu gadi caba. Namoonni irraa akkasitti si qeeqanii namoonni irra gadi si kuffisanii namoonni irra gadi aantummaa kessiif himan kun gaafa ati hojii bareedaa tokko uummata kanaaf hojjettee fiddee akka muka muuzii sammataa gadi bu'aa jechuudha. Yookaan immoo fakkeenya tokko si dabala ammas kortoo yookaan masalaalii ni beektaa. Mana kana kortoo masalaalii si barbaachisaa biire gaafa kortuu harka keetiin qabachaa ol baata. Egaa baatee booda achirra geessee hin beektu gaddeebi'uun kee na fuka. Gaafa gaddeebitu immoo waan miila kee irra deemaa turte san hudaadichuma irra deemaa turte san qabattee gaddeebita jechuudha. Waanuma facaafattee hammatta akka jechuutti gaba biraate. Namoonni irra si qeeqan kun immoo si qeeqanii yookaan immoo si deebisan kunniini gaafa hojii bareedaa isaa hojjettee uummata kanatti baate uummata kanaaf boru nama guddaa ta'uu dandeessa yoo lubbuun jiraanne wanti nu daangessu tokko illee hin jiru. Maaliif nuti nama hojjetudha. Ani ofii keetti yoo wallaalirree isaan irraa nama biroota irraan hojjedhee hojii kanaan uummata kanaaf bu'aa buusuun ni danda'ama. Achirratti jechuudha. So gaafa sana gaddeebuu isaa hin hafu mataa isaanii gaccabuu isaa hin hafu haamilee irra isaas buusan kun isaan haamilee buusuu isaa hin hafu jechuudha gabaa biraatiin deebi'ee.
So akkas fakkaataa kana immoo interview na goote maaltu itti dhaga'ama waris immoo. Ana maaltu natti dhaga'ama jechuun sagalee kee malee. Koomedii akkasii kanatti. Miira si keessa yeroo ooluu dhaabsisetti. Miirri kiyya mul'atu jara na kunoo calaqqisaa ati deesse. Maal ijoollee har'ammoo naataaf. Yeroo baay'ee ati waltajjii waan hin hojjenneef malee waan akkana mudannoo baay'een hin dhabamu baay'ee. Akkuma atu jettee amma qeequmsa naa kaaste malee ati kan kana caala wantoonni baay'een inuma nama mudatu. Ati amma waan na kofalchiisu naaf fiddu biyyaa baatee dhufte. Maal immoo hedduudha. Guyyaa fakkeenyaaf ammaanii gaafa inni kiyyoo diraama waraabbiidhaaf dhufu Finfinneedha. Naannoo Walattee achi ture manni. Kiyyoon itti fufeetuma jira amma? Lakki dhumeera amma. Waraabbiidhaaf gaafa dhufu hin beeku. Inni Finfinnee kana keessa hin beeku. Jalqaba dhufu godha. Jalqaba gaafa si jedhu naannoo sana. Sa'a 8tti naa bilbilamee kootu naan jedhanii nan naqe. Nan ka'e mana. Gaafa mana tuutallee surra jiisii kee oddeen qabattoo dagadhee mana. Dhuguma waan surra inni irraa gadi fiige. Sigatii kwandoo cabsite. Of eeggannoo. Nan jarjare kaa. Jarjaree uuman kaawwadhee surrichi ganarraa gadi fiige. Gaafa buufata konkolaataa gahu surri akkas gaafa hin jiru surri narra hin jiru. Maal ayyoo laata deemu caawee tokko riyaa keenyaa nuusan jira. Isatti bilbileen achuma buufata konkolaataa keessatti naaf fidii jedheen. Kanuma isaa jechuudha. Mucaan immoo manarraa fagoo jira achumatti naaf fidee kan ofii akkasitti qabateet saaqii isaa achuma keessatti baasee na laate. Gaafa jarjartu ani garuu yeroo baay'ee kan na mudatu waanuma tokko illee harkatti qabee tanan nan barbaada gaafa muddamu jechuudha. Manatti fa'a. Konkolaataa seenee tarii ati qaba amma wanni qabattu jettee miti. Ani qarshii fa'aa osoo hin qabatin. Konkolaataa keessa Isatti ulfaata. Ulfaata. nama mudata. Baay'ee ulfaata immoo. Bara teknooloojii waan ta'eef malee. Ani garuu najjeesii qabattu illee hin dagadhu. Abbee guyyicha barani qullaan deemee. Taatummaa fariifatee fakkaata gaa beektaa dawwalamee innaani yaanni isaa as Finfinnee jiraachuudha. Achitti as dhufa waan ta'eef ta'uun oolu gaa beektee uffatuma qabattoo isa qabu sanii lafa kaayeta haara kaawwata ta'a. Tarii isuma kaawwateetuma gaa. Haa tuttuun kaawwadha. Irra caalaa tuttuun kaawwadha. Kanatti taaga. Mucaan illee irra sii dibuuf yaala. Ani jiisumaan fayyadamu tirumayyuu tuttumaan fayyadama sanaaf. Ayyee nu taate egaa hojii keessan irraa amma tokko tokko hojjennee irraa haasofnee irraa kaasuuf yaallee irraa gara fuulduraallee baay'ee hojjettanii akka deebinee ola garuu abdiin qaba. Wanti hin kaasne yoo jiraate kaasnee dabarra hojjettan yookaan immoo dhaamsa soo qabaattan mee mucaa rifeensa narraa murame jedhu kana mee carraa kenninuuf waamee qabmiidhama. Haa ta'u gaa gara lamaan dhufaa jira. Kan isaan muranii rammuun kan uumamaanis dhufeetu caala. Maal boo miidhamte asittis inni kinoo iddoo si alaa qabate waa sadi taate amma. Akkasiidha gaa beektee. Ani gama mudannoo kanaan beektee mudannoon akka malee na mudatee tokkotu jira beektaa. Akkuma nama kanaan baadiyyaatti ana dhaadhisiin jedheera. Baadiyyaa Oromoodha gaa beektaa naannoon keenya maatiin googuutuun Oromoodha. Oromoo malee hin beekaniyyuu. Achitti kaasilas gaafa magaalaa galee afaan danqaa ta'a beektee afaan Amaariffaa kun. Kutaa 7 baradhee ergan xumureetiin boodati gara 8 obboleettiin haadha kootii na fudhatte beektaa gara magaalaa Mojootti. Achi beektee magaalaa keessaa guutumaan guututti yeroo sana yoon itti fakkaatu gaa fakkeenya silas gaa fakkaattedha waan hin beekne tokko eessa fiduu hin dandeessu. Akka waan magaalaa keessaa Oromoon hin jirre yookaan immoo afaan Oromoon dubbatamu natti fakkaata yeroo sana anatti jechuudha. Guutumaan guututti bakka afaan Oromoon dubbatamu afaan Amaariffaa malee yoo namni afaan Amaariffaa natti dubbate maalan ta'a yaada yeroo tokkoon qaba beektaa yeroo sana. Tarii magaalaa keessaa gadi baatee afaan Amaariffaa atiin alatti afaan Oromoo waan hin dubbatamu natti fakkaata. Achitti gaa kutaa 8 galmaa'ee sisteriin obboleettii kootidha. Haadha kootiin afaan adeemteeti yeroo sana achittiin nageessitii maal jetti shuma afaan deemaa ture. Achi gaa guyyaarra gara guyyaatti beektee suma biraa afaa deemu
maal sitti fakkaate egaa jecha takka qofan qabadhe nan gaafadha beektee buleettii haadha kootis kun akkana jechuun maal jechuudha mana jedha. Isheenoo jecha tokko eneenjaa kan jedhamu mana naan inni hin beeku jechuudha naan jette. Tole jedheen ishii waa bakka silas eneenjaanii hin beekuudhaa miti hin beekuun jedhan jedha bakka. Waan fe'oo jedha. Waan fe'oo jedha hin beekuun jedha. Maaltu jedhee Hin beekuun jedhaadha. Achitti ishii qofaan qabadhee mana barumsaan deema jira akka jarraati guyyicha gaa. Nama jara sadeen tokko nama gurguddoodha dubara lamaa fi nama umuriin deemanii dhiira tokko ta'anii jiru. Isaanis karaa badan natti fakkaate gaa natti dhufanii dhaabbaatu naan jedhan. Ittis hin dubbanne fooraan gargar ilaalee yeroo tokko qofa. Innaan laalu gaa silas gaa laalee mitiire dhageedhanii natti dubbatan. Itti safar nuwaariin kindeenaan jedhan. Eneenjaa bira darbe. Nyaatamteeti. Maaliif amma innaan jarri laalee xaaftuun hundi ilijuu jedhanii. Isaan yeroo sanatti kaa'ee jechuudha. Natti dabalan jedha afaan amaartaa biraa immoo jechuudha. Dafee kottee kaasee biraa soqe. Haadha tiyya. Maaliif tarii gaa beektee waan akkasii beektee afaan irratti na mudate yeroo sanaana. Bakka isheeduma qofan qabadhe. Eneenjaan jedha bakka waan hundaan iyyuu eneenja jechaa deema. Eneenjaallee. Akkasiidha beektee yeroo sana keessa akkas ture. Barri billeen gaa yaalee garuuti hammate tokko amma nan beeka gaa tarii jecha isaanii baay'ee isaa dubbachuu dadhabu. Nan beeka amma karaadha isinan gala. Amma akkoo ani maalan eegee garuu gara gaariidhaan naaf iddee mudannoo kennatti himte. Osoo mana barumsaa si geessanii abbaan ta'e simee maannoo osoo siin jedhanii eneenjaa akka jechuun natti fakkaata. Maqaa taaga. Maquma taaga. Maqaa ta'uuf eneenjaa. Akkasittiin maqaa ta'a deemee tokko. Maqaa taaga. Immoo oduu koomeedii barreessee sii kenne reefu baasaa jiraati waan qaba. Akkas ture. Dhokfatee. Beektaa yeroo sana akkasii gaa beektee wallaalummaa waan baay'ee nama gootisi. Tuma afaan guddaa kana qabnuuti afaan beektee gaa. Caarradha yaa wal keessa jiraachuun kun kaa nuu asitti waliin maknee rakkachaa jirra kanoo waggaa lama moo sadii Finfinnee kana keessa teenye. Hawaasa akkasii keessa inuma nama mudata. Hin mudata kunoo. Mudannoon kee garuu. Mudannoo jaaba qabna dhuga. Ani nageenya saminatti ni abbi sanan qabatee hokkana inni la. Amma innoo qabatee irratti. Daarekshinii isaa kaa'aa jiru hokkana akkamitti hafidee. Hojiirra hojjechuudhaaf kunoo si laadheera hojii dandeessi kana. Wajjumaa malee qofaatti immoo ta'u. Gara keetitti hin deebi'a. Carraa tokko daqiiqaa muraasa keessatti. Dhaamsa hoo qabatte yookaan wanti nu dabaltee jiraate. Ani wanti dabaluu hin jiru. Ani wanti dabalu yoo jiraate illee ta'e akkuma waliigalaatti gama aartii kana gaafa walitti deebinu. Aartii jechuun jalqabumayyuu ibsituudha. Waan hawaasa kana aadaa, duudhaa, safuu, sirna waan hunduma kan ibsuudha. Walumaa galatti gaafa sinee yoo ilaallu. So taa'uun, haasa'uun, deemuun, fiiguun, ejjechuun, maaloo jechuun aartuma gama hundattuu. Hundumti isaa aartiidha. Waan aartii keessa hin jiru. Garuu aartii irratti aartii gaafa dabalte namni aartii tokko uummatarraa hawaasarraa parsantii 5 dhageettii qaba. Parsantii baay'ee yoo ta'u baate namoonni hedduummoo parsantii 10 kan ta'u jira. Parsantii 5 dhageettii qabu. Haaluma naannoo biyya sana keessa jiru kan irratti gaafa deebinu namoonni aartii keessa jiraatanii beekamtiis qaban yookaan immoo dhageettii qaban parsantii xiqqoo nurra caalaa jechuudha. Haaluma uummata naannoo amma fakkeenyaaf naannoo kanaatti nagaatu jira. Nagaan baanee galla. Naannoo iddoo biraa garuu iddoo baatee galuu hin dandeenyetu jira. Nageenya gurraa qabna hin beeknas waan ta'eef jechuun namni itti karaa itti sanyii facaafatu illee dhabee karaa itti madaabaraan yookaan immoo xaa'oon itti se'u illee dhabee jira. So osoo kana irratti nageenyatti iyyatee osoo wal taanee iyyanne tokkummaa jechuun nan baasu sa'aatii kanatti jechaa jennee dadhabne sababii ta'eef tokkummaa manaa jalqaba. Namni ani yoon dogongoree dhufee nan gorsine ani yoon dogongoree dhufee nan arrabsu tokkummaan beeku jalqabumayyuu. Yoo tokkummaan yoo mana obboleessa kee gorsite, yoo obboleessa kee deeggarte, yoo obboleessa kee dhageesse, yoo obboleetti kee dhageesse, yoo ollaa kee kabaje, yoo ollaa kee si kabaje.
kan tokkummaa beektu. Achi booda baatiti kan tokkummaa labsitu. Ofii osoo mana kee keessatti tokkummaan qaban tokkummaa labsuu hin danda'amu. Namoonni hedduun akkasii. Namoonni hedduun manatti abbaan kabaju, haadhaan kabaju, firan kabaju, ollaan kabaju, uummatan kabaju tokkummaa jedha miidiyaatti bee. So waan akkanaa kan osoo mana keenya jalqabne osoo walii dubbanne osoo namoonni dhageettii qabnu kun qaban kun qabnu jedheen isaanillee hin qabu. Qaban kun osoo dubbatanii uummata kanaaf hin jedha. Inni biraan immoo kanuma wanti inni jechuu barbaadu jabaachuudha gama biraati. Yoo jabaatte jabaa taata. Yoo jabaatte fuulduratti baata. Yoo jabaatte fayyadda. Yoo jabaatte uummataaf bu'aa buusta. Yoo jabaatte maatii keetiif, fira keetiif, ollaa keetiif, waan hunduma keetiif bu'aa buusta. Egaa jabaachuudha. Jabaachuudha. Lallaafatu mas jabaachuu. Ayinoo hin nyaanne. Man hin nyaanne abbe. Birraan abariitu hin nyaatu. Birraan abariitu hin nyaatu. Ammas birraa dhalchuuf ganna bi'a. Gannaa miti? Ganna jechaa jira yeroon isaa adoolessa keessa. Alaabbii Finfinneen duratti awwaara keessa nufi dhugaa waaqa. Dhugaa rabbiin jiru roominde. Birraadha. Siitaati. Abtaam kanumaan xumurru moo? Egaa akka dhaamsatti akkuma inni jedhee maaliifi egaa silas hunda dubbachuun hin barbaachisuuti. Waanuma irraa beeknu irraa dubbannaatii haalli amma keessa jirru kun silas beekamaadha. Hunduma biratti wal fakkaataadha. Gama jiruuf jireenyatiin gama maaliitiin hundi isaanii bakka haala ulfaataa keessa jira uummannis jechuudha. Keessattuu yeroo kana keessa nuti aartii hojjennee malee aartiin immoo jechuudha. Ka'umsi isheedha immoo jechuudha. Ka'umsi aartiidha eessayyuu akka ta'e nama hin beeknetu jira. Aartii gaafa hojjettu nyaattu malee dhugdu malee hin hojjettu beektaa. Yeroo kana keessa qotee bulaan gaaga'ama keessa jira. Maaliifi gaafa aartii hojjennu waa'eedhuma aartii sana qofa dubbachuu hin taane rakkina hawaasa dubbachuudha miti jedhe. Maaliifi xaa'ooni maaf qotee bulaa bira hin qaqqabneeni waan tokko beektee namni akkuma ani moonan jedhe namni dhageetti qabu tokko too qotee bulaa kanaaf birmannaa godhee boru utubaan biyya kanaa qotee bulaadhaa qonna waan ta'eefu kanaaf aartii immoo nyaattu malee hin hojjettu otoo sila samma yeroon taa'ee nama eegummoon beektati guyyaarraa gara guyyaatti deemama deema. Sanii fi egaa har'arra boruurraa otoo hin jenne namni dhageetti qabu tokko otoo fuula miidiyaatti ba'ee uummata kanaaf lallabee yeroon illee dhageetti dhabduu hamma ta'e tokko akkasiidhaan jedhaanii dhaamsi koo bifa gama aartiitiin namni kamuu ta'e taanaan gaafa aartii nan hojjedha jedhu maalirratti hojjedha jedhee yaaduu qaba yeroo kana keessa. Yeroonis danqaa taatu maalirratti hojjedhaa akkamittiin hojjedha jedhee yaaduutu. Isa barbaachisaa sanii fi moongaa guyyaarraa gara guyyaatti wanti hunduu deemama jira. Aartiinis deemama jirti. Lafa gahuu qabdu hin geenyan jedha. Kanaaf jabaachuudha. Nulleen hin jabaannaa. Kana boodattiinis immoo jechuudha hojii bareedan hin dhufna jedheen walitti deebiin immoo nama guyyaa biraa wal arginu ta'a siniin jedha. Baay'ee bareeda. Egaa xiqqoo yerootu nu daangeessa wanti irraa haasa'amu hin dhabamu. Yeroo biraatiifis immoo haa bulfannuti. Har'aaf garuu kanuma garaa nu haa bulchu. Xumurree Sirbuu fi laakkabboo mana sirbaa miti. Jechuun kan hunda durraa guurtee maas intarviiyoo osoo hin taasisan deemtasi. istiidiyoo keetti na yaamu si wayyuu reebu bolis. Laakkabboo maal taatee Si gabbachisna nu asitti wanta maaltu beeku hokkana bilbilli kee riikardii gochaa jiran. Akkasumaan goonu waa sitti dhaga'ame irraa nuuf hin ta'eessanii bara. Wanti natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf naa taataniirtu. So jajjabaadhaadha. Gara fuulduraallee kana caala hojjettanii warra lafaa ba'uu waan taataniif kana caala hojjettanii uummata keessanis tajaajiltanii ofii keessanis immoo yaada keessan sirriitti ibsattanii iddoo guddaa akka geessan abdiin qaba. Paashiniin yookaan immoo onneen amma isin irratti argaa jiru onnee gaariidha. Gufuun ni baay'ata baay'ee. Lafa qulqulluun eeggatin abbumatu qulqulleeffachaa deema malee. Shimee jedhamu. Shimeetu jedhee. Qulqulleessaa deema.
Inni haramaa Gullee harama. Ani haramaan jenna. So sanadha dhugaa dubbachuuf waan gaarii irraa kaasaa ture jajjabaadhadha. Ayyee. Yookaan yoo jiraanne carraa yeroo biraa wal arguu isinis cimtanii kana caala hojjettanii nus immoo itti fufnee carraa yeroo biraa wal arguu yoo qabaanne rabbi yoo nu jiraachise deebinee wal agarra jirna. Har'aaf garuu kanumaan xumurraa nuuf kolcha. Ayyee galatooma. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya isa daawwattan fakkaata. Yeroo biraa keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti keessummoonni keenya har'aa baay'ee akka isin bashannansiisan akka isinitti tolan abdii guddaan qaba. Galatooma. Thank you.